Sarratanya ani waliin hojjedhu yookaan akka obboleettii kiyyaatti kan ilaalu kan afaan na barsiistee rakkoo fi gadadoo biyya namaa kana keessatti obsa na barsiistee mana namaatiin wal na barsiistee afaan namaa wal na barsiistee erga kaateen booda akka obboleettii kiyyaatti osoo ilaalu obboleessa kiyyaa gaarii hojjeta akkam nama gaariidha hojii qabaa baratee xumuree hojii qabateera kanaafuu obboleessa kiyya kana jaalladhu nama gaariidha bultiif siif ta'a jettee hiriyaan tiyya abbaa manaa ishii na jaalachiste ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa galata rabbii isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqa guddaarra abdii qabna jechuudha. Egaa garuma qophii keenya isin dabarsina. Maal seetan yeroo ammaa kan deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Namni haala kamiin akka namatti dhiyaatu hedduu tokko nama dhiba jechuudha. Nama rakkisa haasa'uuf waan ulfaatudha. Egaa akkuma jalqaba irratti dhageeffattan obboleewwan mana lama hojjetan yookaan bakkoota garaagaraatii walitti dhufanii obboleewwan ta'anii mana tokko keessa afaan tokko haasa'aa saba tokko ta'anii wajjin jiraatan egaa haa takka birrii barbaaddi yookaan maallaqa barbaaddi maallaqaaf jettee obboleettiin ishii yookaan ishiin kan wajjin hojjettu kuni miskiina jechuudha baay'eetti nama miskiina adhiifama. Baay'ee nama miskiina jechuun nama baay'eetti waaqa ofii sodaatu nama waaqa ofii sodaatu micayyoo kana maal gooti haadha ofii abbaa manaa ishii jaalladhu obboleessa keetii jettee jaalachistee eega turteen booda viidiyoo qullaa ishii waraabbattee bilbila keessa kaawwatte bakka ishiin raftutti viidiyoo qullaa waraabbattee bilbila keessaa qabdi. Akka tasaa ta'ee guyyaa tokko gaafa ishiin bilbila san bantee micayyoon tun bilbila san baatarni osoo hin cufin biraa deemtu bilbila ishii keessatti viidiyoo qullaa argite. Egaa maal gochuun qabaa jettee itti yaadde gaafa itti yaaddu anis dhuksee viidiyoo qullaa waraabuun qaba. Viidiyoo qullaa waraabee ol kaawwachuun qaba. Anis gaafa ishiin viidiyoo qullaa kiyya kana na waraabde dhoksaan na waraabde kana gadhiistu anis kan ishii kana gadhiisa jettee micayyoon kun yaada akkasii yaaddee viidiyoo kanas akkuma yaadde dhoksaadhaan ishiinis yeroo ishiin mana dhiqannaa seentee dhiqattee baasutti viidiyoo kana waraabbattee of bira kaawwatte. Egaa warroon sababni kun kan dhufeef maalidhaa? Abbaa manaa isiin odoo hin beekin hiriyaa akka waan obboleessa ishee ta'eetitti jaalachistee obboleessi ishii akka obboleessa ishiitti erga jaalachisteen booda maallaqa karaa garaagaraatiin akka ishiin ergituuf taasiste maallaqni ishiin ergitee fi baay'ee xinnoodha baay'ee gadaanadhas miidhame hin jedhamu irraa barnoota argatte malee micayyoon tun miidhamaa miti jechuudha yoo tokko balleessuun nama barsiisa. Egaa bakki ishiin itti dogoggorte immoo bakka qullaa viidiyoo ishii waraabbattee lafa godhatte sanitti gaarii hin goone garuuti biyya lafa kanarratti waanuma hojii ofiit argatu sunis viidiyoo waraabbattee bilbila keessaa qabdi tunis viidiyoo waraabbattee bilbila keessaa qabdi sababni isaa viidiyoo san wal gadhiisuuf jechuudha. Gudi waa baay'eetu jira jechuudha biyya namaa kana keessaa gaafa nama wajjin hojjennus rakkisaa gaafa namoota biraa wajjin hojjennu nuuf wayye jechuudha. Akkamitti lammiin ofii kana walirratti yaadu obboleettii ta'e tanaaf ati waan gaarii yaaduu qabda turte obboleettii keenya ishiirra hangafa ta'uu dandeessa abbaa manaa qabda abbaa manaa keessaa birri maallaqaaf jettee ishiin maallaqa gaafa ergituuf maallaqa ergisiistee kaatee gaafa ishiin maallaqa ishii saffixatto wadi yookaan sin beeknu jechuudhaaf haala saniin karoorfatan. Garuu nama of gate waaqni hin gatu jechuudha. Nama of gate nama of hin beekne waaqni immoo akka of baru taasisa jechuudha. Egaa micayyoon tuni yeroo xiqqoo keessatti of bartee akka abbaa manaa ishii ta'es irratti bartee erga deebiteen booda mana sanii baate erga mana sanii baate
rakkoo ishii kana himatti nutis dhageenya maaliif namoota hedduudhaaf barumsaa fi dhukkubbii kan natti ta'edha jechuudha keessattuu ani viidiyoo san dhaggeeffadhe akkuma anaati kan yuutuubii qabutu irraa haasa'e waan ta'eef maaliif ani yaada kana irratti hin kennan obboleewwan keenya bakka kamittuu taanan wal miidhuuf hin deemina gaarii waliif yaada obboleettiin ta'e kan alaa dhuftus obboleettuma teeti ati har'a jireenya kee fooyyeffachuuf jettee ol kaawwatte qabeenya addunyaa tanarraa akka fuudhattee hin banne hin beektaa miti hagamis akka hin jiraanne inuma beekta osoo kana beektuu osoo jireenya addunyaa tanarraa ergisaa ta'uu beektuu maaliif obboleettii teetiif waan gaarii hin yaadne maaliif obboleettii tee gorsitee karaatti hin deebisne obboleettii koo kun isin baasu haala kanaan deemi wantoota gaarii maa ittiin argisiisne gaafa addunyaa kanarraa deemte illee waanuma har'a facaafachaa jirtu boru haammatta yoo nama taate jechuudha kanaafuu warroonni akkasii nama miidhuuf maallaqa namaa nyaachuuf namatti fayyadamuuf deemtan addunyaan tun akka darbitu beekatoo duubatti deebi'aa of laalaa har'a duutanii boru duutanii hin beektan garuu sa'aatii kana keessatti maal hojjechuu qaba jettee yaaduu qabda jechuudha ani maalan hojjechuu qaba guyyaa har'aa kana waaqayyoon kiyya eebbisee naaf kenne guyyaa har'aa kana maalan ittiin hojjedha laata haala kamiinan dabarsa gadi bahee tiktok irratti iyyuudhaan dabarsa gadi bahee wantoota garagaraa wantoota waaqayyoon hin jaalanne hojjechuudhaan namni dabarsa lakkii kanaan dabarsuu hin qabu maaliif har'a sa'aatii naa kennamte kanatti waan gaarii hiriyoota koo gara gaariitti deebisu gorsuudhaan akkasumas immoo wantoota gaggaarii namaaf yaaduudhaan namoota sitti dhiyaataniif wantoota gaarii godhi malee badaa hin godhiniif har'a maallaqa ishii sanirraa nyaattee ati boruttiin bashannanuudhaaf haga addunyaa tanarraa deemtutti gaafa addunyaa tanarraa deemte ishiin garuu miidhamtuun miidhanii jiraachuu irraa miidhamanii jiraachuutu caalaa akka jedhe jechuudha weellisaa keenya jaalatamaaf kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa jechuudha egaa nama miidhuuf hin deemina gorsi kiyya kan obboleewwan mana nama keessa hojjettan afaan birootinis haa ta'u afaan keessan warra dubbatu yookaan saba kee kan taate waan gadheedhaan hin hawwin waan ati ofii keetti jibbituun hin hawwin hagamsi madaala abbaan manaa kee sun gaafa ishii akkas gootu nafsi madaalaa beeki ati maallaqa laalte malee bultii kee hin laalle bultii keetiif kabaja hin qabdu jechuudha namni abbaa manaa ofii osoo ishiin jaallaltu nama dubartii biraatti haasa'u maallaqaaf jedhee borus inni kan maallaqa kan biraa bira kan biyya jirullee maallaqa kan qabu bira gaafa dhaqu ati cal'istee laalta ati nama bultii keetiif kabaja hin qabne bultii keetiif kabaja godhadhu obboleettii koo kan akkana gootu kun jechuudha bultii keetiif kabaja guddaa qabaadhu dubartii jechuun dubartii seeraan bultii ofii qabatte qabeenyaa miti bultii jechuun qabeenyaa miti sii galee bultii jechuun nyaachuuf dhuguuf qofaa miti bultii jechuun wantoota addunyaa kanarratti hafan qofa hojjechuuf miti boru wantoota maqaan kee itti sidhaamus hojjechuudhaaf yaadi firii gaarii buufachuuf yaadi dhalli kee maal akka sirraa baratu kana qofa yaadi jechuudha dhala eega heerumti bultii erga godhatte dhala argatta dhalli kee sun boru maal sirraa barata akkamittiin dhala kiyya kana guddisuu qaba akkamittiin boru bultii kiyya kana oo'isuu qaba jettee yaadduu qabda akkuma ofii keetii waan gaarii yaaddu kanatti immoo namoota birootiifis waan gaarii yaadi ofii qofa nyaattee ofii keetii qofa hin du'in jechuudha addunyaa kanarraa dhugaa baay'eetti gadde jechuudha baay'eetti wantoota nama gaddisiisu deemaa jira jechuudha kana obboleewwan kiyya yeroon dogoggora qabaadhe komentii keessan jalatti gorsa keessan nan barbaada egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa horaa bulaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna horaa bulaa warroonni immoo ofii waan gaarii yaadaa waan gaarii ofiif hawaa obboleewwan keessaniif du'a hawwitan obboleessa keessaniif kufaatii hawwitan obboleessa keessan akka ishiin rakkattee gadadamtee jiraachuu barbaaddu akka ishiin boossee jiraachuu barbaaddu kan barbaadan of eeggadhaa kanarraa of eeggadhaa barruuyyuu bara dhumaati biyyi keenya waan isiin keessa jirtu hin argitan gamanaan lola gamasii lola gamanaan immoo balaa adda addaatiin jechuudha biyya keenyarra waan gahaa jiru biyya keetirra kan gahe mataa keetirratti ga'uun biyya keetiif kadhadhu hamma dandeesse mataa keetiifis kadhadhu hamma dandeesse waan gaarii obboleettii kee ishii halaalatiifis haa ta'u ishii wajjin dhalatteefis haa ta'u
waan gaarii yaati. Gorsi kiyya kana dogoggorri yoo jiraate na of